wanneen yookaan mirgoota uummanni tokko bakka jireenyaa biyya isaa irratti hafnaan addunyaa kana keessatti qabaachuu qaban hundaa'uu dhabee asabuun isaan jaalatamaa jechuudha. Wanti uummanni keenya kallachi uummata keenyaa adda bilisummaa Oromootis dadhabate cunqurfama. Gabrummaa biyya keenya irratti mirgi keenya mulqamee sadarkaa lammaffaatti jiraachuu. Namni biraa akkaataa nuti jiraannu nu murteessu. Kana didaa turre har'as ni mormanna borus mormachuuf qophii. Gurraachi, adiin, diimaan yookaan immoo magariisni yoo jiraates kan samirraa bu'ee dhufullee osoo kan argamu ta'ee eenyu jalatti biyya keenya irratti kana seera kanaan bulii heera kanaan bulii akka dabbuun hin jiru akka jiraachuu hin deemu jechuudha. Abbaan wajjin biyya keenya irra jiraachuu barbaade mirga uummata keenyaa kan inni biyya irratti qabu abbaa biyyummaa isaa kabajuudhaan wajjin jiraachuu ni danda'a jechuudha. Oromiyaa irratti yoomillee taanaan murteessan uummata Oromoo qofaa jennee taman. Kana mirkaneessuudhaaf akkuma jedhan deebi'aa addi bilisummaa Oromoo akkasumas uummanni bal'aan keenya har'as borus qophiidha jechuudha. Humni qabsoo keenyaa kanarraa argitanii fi kan kanaan dura ture kan borus qabsoo kanaaf hiriiru akeeka adda bilisummaa Oromoo fi akeeka uummata bal'aa Oromoo kana bakkaan ga'u kan qophaa'e jechuudha. Kanarraa kan hafe mirgi abbaa biraa kan inni dabreetiin saamuu barbaadu yookaan miidhaan addaa uummata keenya ittiin dursaa turee fi har'allee ittiin dursuu borus ittiin dursuu isa kanaa jechuudha. Kana uummanni keenya hanga maayyiitti nuu fudhachuudhaan akka adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree fi tinnisee hanga maayyiitti akeeka ofiitiin xabaafachuudhaan akkuma ummatoonni biyya irratti kabajamanii jiraatanitti kan kabajaa ifii harka ifiitti galfatee jiraatu ta'uu qabsoo bifa barbaachisa hundaa'uu haala nagaa keessatti akka nagahummaa danda'ame haala biraa keessatti immoo akka barbaachisatti akka jiru uummanni keenyaa qophaa'u jenna.